Haay hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra nagaa keenya jiruuf jireenya hunduu bareeda hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtanii. Ayyaanni akkam ture akkamiin dabarsitanii nu bira baay'ee bareeddu ture jechuun gama kaameeraa waraabuun amma kana natti hin mijanne jechuudha. Garuu ayyaana haala gaariidhaan dabarsinee nyaannee dhugnee jechuudha. Kunoo kennettoon ammayyuu as gubbaarra jira. Innaa bareedduu ture garuu lukkuun hojjenne jechuudha nuti ayyaana kanaaf yoo waaqayyo jedhe guyyaa lafaan hojjedha eetanii jechuudha. Maaliif mucayyoo isheen na gargaartu rakkisuunis hin barbaanne jechuudha. Kun immoo sirriitti hojjetame malee kan ta'u miichaa barbaada. Hojiinsaa baay'ee ulfaataan beektu jechuudha warri dubartii. Innaa har'a maalan hojjedha seetanii kunoo arga golli keenya immoo banaadha. Gara jaa'idheen jira qilleensa jedheen jechuudha. Kun iddoo ciisaa jechuudha. Kunoo hamxiitii hojjechaa jira jechuudhaani. Kunoo argitanii. Mandajaa irratti namxiitii hojjechaa jira. Mucayyoon kun jirtu jechuudha. Mucayyoo isheen na gargaartu jirtu. Gabaa deemtee hin dhufne immoo kursii nyaadhe malee namxiitii hin dhufne jechuudha. Aboona silaa yoo na qaatan dhuguu qabaayyuu hin dhufne. Maaliif seetanii yeroo tokkoffaa taatan baay'ee daa'imatti hin cobdan jechuudha. Yoo baay'ee armi hin cobu jechuudha daa'imaaf. Yoo waan argitan dhudhuugdan malee iyyuu silaa yoo nan lama dhuguun qaba kubbaayyaa lama ammoo nan dhugne amma sa'aatii 5 ta'e jechuudha akka Itoophiyaatti. Innaa hordoftoota koo kanaaf jedhee isheen turte naanani amxiitii hojjechuutti taa'ee jechuudhaan. Kunoo argaa haala gaariidhaan hojjechaa jira. Fataa godheen hojjechaa jira. Dirqama margoo ture. Innaa garuu yeroo kaanis numan hojjedha yeroo isheen mana jirtus yeroo hojii itti baay'atu minamne numan hojjedha. Akkanatti taa'ee mucaan naa rafee yoo jedhe numan hojjedha jechuudha. Mucaa qabadhee gaaftiin hojjedhus jira. Boo'u taanaan. Innaa akkanaan hojjechaa jira kottaa dhugaa isinis jechuudha. Mucaan keenya immoo rafee jira. Kunoo argaa. Qo'aasaniin agarsiisa. Rafee jira jechuudha mucaani. Innaa akkana isiniin jedhaan hordoftoota koo. Mucaa keenya yaa fuula isaa isiniin agarsiisu hin beektu. Kunoo. Rafee jira argitanii rafee jira jechuudha isiniin jedhaan kun argitanii argaa kun rafeetu jira. Inni akkana isiniin jedhaan hordoftoota koo isin jirtu nagaa keessan himte anis nan badee baay'een babbadaa jira. Hin baduu ayyaana irratti immoo viidiyoo na waraaba'een xiqqoo keessummaa qabna kanaaf natti mijachuu didee viidiyoo hojjechuun jechuudhaan. Innaa xiqqoo ishee mucayyoo isheen na gargaartu sama tokko kaameeraa sodaachuu dandeessi waan ta'eef hin waraabu jechuudha. Kaameeraa yeroo ofii kootii waa hojjedhu malee yeroo namni hojjetu waa waraabuu hin ulfaata. Innaa akkanan isiniin jedhaan hordoftoota koo kanumaan isin daawwachiisa jedheetanii. Innaa uffata immoo kanatti hin daraarrabannee jirra. Rifeensa koo immoo nan hiikkadhee dheengadda shimadheen ture garuu dirribii wayii dheengaddaan hiikkadhe jechuudha mucayyoon naa hiikte. Garuu miicuudhaaf hin ta'u
deebiseen himadha akkanumatti jechuudhaan. Inni akkana isiniin jedhaa. Nama machiisa. Uffata ammoo akkanatti hin dararrabannee kan uffannu hin qorraa jechuudha. Qilleensi jira. Amma bokkaan caamee har'amoo qilleensi baay'ee jira. Inni qilleensa nama galee sirrii miti jedhu. Ani garuu dhugaa waaqayyo naa eegu malee amma baay'ee isaaf qabaan jiru jechuudha. Qilleensa jechuun inuma uffadha garuu gadis nan babbaada dallaa keessatti amma kana shafaffanadhu jechuudha. Naa waaqayyo immoo jira, waaqayyo nama eega. Jiini koos immoo gaafa 13ti. Ji'a koo guutuu gaheera jechuun qaaqmeen irra jirti jechuudha. Qaaqmeen jidduudhaan irra dhufte malee silaayoona torbee tokko iyyuu guutuu kan naaf. Jiini koo gaaf 13dha. Gaaf 12 kan na jammare ciniinsuuni gaaf 13tti bari hunda jechuudha. Inna kana isiniin jedhaan hordoftoota koo amxitti sochoosuun isaa fi inna ayyaanni ree akkam ture isin biraa bareedduudha. Nu biraa soman jedhu ture ariifii ture ayyaanni isiniin jennaan. Mucaan kun bubbuufi. Haadha mucaa ta'uun garuu nama namatti tolasi. Garuu hirriba sin hawwisiisa jechuudha yeroo haadha mucaa taatan. Hirriba baay'ee nama hawwisiisa. Daa'imni immoo halkan guyyaa jaaraftuufis halkan hin bobboochi. Innaa homaa miti kaa. Isinis itti isin haa ga'u jennaan isiniin jennaan hordoftoota koo. Like share godhaa ishee.